kabajamo Sheikh Haji Ibrahim, Presidenti Majlisa Oromia, kabajamo Sheikh Amin Ibro, hoggana Du'a Tota Naannoo Oromiyaa, akkasumas kabajama Sheikh Abdul Hakim Mulu, Durabwa bulchiinsa godina Jimma, akkasumas kabajamo obbo Tijaanii Nasir, kantiibaa bulchiinsa magaalaa Jimma, kabajamtootaa fi keessummoota eebba seenaa Shanangibee irratti argamtan duraan dursa baga nagaan dhuftan jedha. Seenaa dargaggoo jabaa Biqilaa Shanangibee kan barreessaa fi hayyuu keenya beeksisuudhaaf carraa kana argachuu kootiin gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Hundi keenyaa baga gammanne jechuu barbaada. Injinar Gaalii Abbaabor Abbaa Guumaa bakki dhalootaa godina Jimmaati, aanaa Dedoo ganda Geeshee jedhamutti bara 1977 dhalate. Barnoota isaa ilaalchisee kutaa 1 haga 8 aanaadhuma Dedootti kan barate yoo ta'u, kutaa 8 haga 10 mana barumsaa jireenitti asuma Ajiippiitti barate jechuudha. 10 haga 12 preparatoriitti barate. Digrii isaa jalqabaa asuma Jimmatti Electrical and Computer Engineering dhaan kan eebbifameedha jechuudha. Maasterii isaatiin immoo Power Engineering Addis Ababa University irraa kan eebbifameedha jechuudha. Muuxannoo hojii isaa ilaalchisee Jimmaa Universitytti leekchareera ta'ee yeroo hedduuf kan tajaajilaa ture. Bara 2003 jalqabee haga bara 2007tti sana booda hojii dhuunfaa fi da'awaatti ture. Garuu sana dura haga ammaatti majlisa boordii majlisaa ta'ee waggaa lamaan darbanitti boordii majlisaa ta'ee tajaajilaa kan jiru jechuudha. Jijjiirama amma majlisa keessatti dhufaa jiru keessatti warra ga'ee guddaa taphataa jiran keessaa sheekha keenya Sheekh Hajiidha wajjin ta'ee akkasumas gareewwan dargaggoota jajjaboo ta'an waliin ta'ee jijjiirama fiduudhaaf kan hojjetaa jiru. Barnoota shari'aa heddullee akkuma kana baratee jira. Qur'aana Sheekh Nuraddiinii fi Sheekh Naasir irratti qara'e, akkasumas mukhtasara kitaabilee gaggabaabaa Sheekh Zaakir Ibrahim Korodoo fi Sheekh Hawwii Jamaal Gommaa irratti qara'ee jira. Sahiha Muslim Sheekh Zaakir Yooboo biratti, akkasumas Bukhaarii harka caaluu fi Abu Daawudiin dabalatee Dr. Jeelaan Khadir biratti qara'e, akkasumas Abu Daawudiin Sheekh Zaakir Ibrahim Korodoo irratti, Tirmizii Sheekh Tahaa Khadir irratti, akkasumas Sharhii Qaxru Nadaa Sheekh Muhammad Hayaat biratti, Ibn Aqiilii fi Majmuucat As-Sarfiin Sheekh Ahmad Yusuf irratti, Sharhii Wasitiyyaa kan Ibn Uthaymin rahmatullahi alayh Sheekh Ahmad Haji Kamal Abbaasi Mal irratti, kitaabolee aqiidaa akkuma kana Dr. Jeelaan Khadir biratti kan qara'eedha jechuudha. Ilmii lamaaniinuu hayyuu nama ta'eedha. Kitaabolee hedduu maxxansiisee jira. Kitaabolee hedduu barreessee hiika Qur'aana kabajamaa afaan Oromootiin barreessee jira. Ibsa gabaabaa Qur'aana kabajamaa akkuma kana barreessee maxxansiisee jira. Hiikaa fi ibsa Buluughul Maraam akkuma kana, hiika Umdatul Ahkaam, fiqhii arkaana Islaamaa, Oromummaa fi Islaamummaa kan yeroo dhiyeenyaa eebbisiifne, hiika kitaabaa qaroomina Islaama Habashaa keessatti jedhu kan Dr. Abdallah Khadiriin barreeffame, seenaa gurguddoota Islaamaa kan jedhu, akkasumas Islaama Habashaa keessatti mallattoo kan Sheekh Muhammad Hamidiin barreeffame hiikaa jira. Madda Inshallah yeroo gabaabaa keessatti kan gurguramee kan qabu ta'a.
kanan dhibee kan amma eebbisiifamee